Latarratti gaafii gaafachuu barbaadan dabareedhanii gaafadhaati. Wanni dhugaan jirtu, wanni haqni jirtu taanumaati. Aga qulqullaa'utti dabareen gaafadha taraa taraadha. Wanni isaan gaafannu hojii tolu oolmeyaa ba'eessa hojjechaa jiran hojii bareeda hojjechaa jiran gaafii nuti isaan gaafannu tokko hin jiru. Boruma san waan jiru kana boruma dhaqxanii xaarratanii achi as deebitanii dhugattuma bichaan nutti dhufuudha malee amma wanni isin gaafannu tokko hin jiru. Galatooma adda faddaggee argadha rabbi dhugaarra sinaa dhaabu jiraadha Oromoo koo jiraadha hundi keessanu warri hojii dhifaajaa turtan warri hojiin dadhabaa turtan. Ulfaadha kamaan sinin jennare wanni sinin tokko hin jiru ulfaadha rabbiin biyya ormaatti waan hamtuu nurraa haa qabu hunduma keenya galatooma jawwee qabaatu waan dabalataatti sin yaada balu gara saattas sin dabarsa. Alo. Baba Nuraddiin. Ganni maal si fakkaate ani namni process godhu hin jira jaarsisii jedhamee jira ture miti. Imbaasii wajjin kontaakti ol godhee waraqarraa waan hin fitatin ho'ii qaba siigalee firan qabdu namni hin jiru ana itti gaafatamaa nama biraan barbaachisu jedhee informationii jiru waan kenneef jechuudha. Wow. Kaleessa immoo ana amma ganamarraa aga guyyaa na bilbilaa oolanii mucaan as ture as oole siigalee. Asitti informationiin akkana jedhu waan dhufeefi fudhachuu hin dandeettu yaani waraqaarraa fudhatanii gaggeessan. Okay. Ashi. Foi jabaatu. Deemii imbaasii irraa waraqaa fidadhu waan jedhaniif imbaasiin bor dhufa jedhanii bilbila amma nama imbaasii maqaa isaa nuu kennanii lakkoofsa bilbila isaallee irraa fudhannee akkaataa saniin addaan deemne ganama subii akkuma amma deemne kanatti kaanee warra imbaasii san dhaynee dubbifne anillee jalqaba irraa hanga xumuraatti maalirra akka ture kana ijoolleen kun fira isaaniiti. Ofii galfachuu barbaadu mucaan jaarsa jedhamu abballeen jaarsan qabdu jedhee jira ragaa dogongoraatiin mucayyoo biyyan galchina waan isaan barbaadan qulqulleessaa fi jahaan muran. Galatooma. Wow. Jiraadha. Homaan jennu rabbiin jazaa keessan isinii haa kafalu biyya jirtanitti rabbi keerii isinitti haa qabu. Madda walaabu. Amma wannan isinitti himu asirratti waan tokko. Akka gootani falmattuunis eenyu maqaan isaa hundi keessaniyyuu Abubaaba Jawwisaa isinis hundi keessan maatii akkamitti quunnamtanii itti gaafatamummaa fi waa hundasaa akkamitti akka ta'u haga asirratti Sandiis. adeemsa qabaa adeemsa istiraatejikii yannan deemaan rakkoon qabu. Abbaa dubbisee jira. Abbaan mucatti waan jiru naa himee jira. Obboleettiin na dubbiftee afaan obboleettiif abbaa tokko hin taane garuu dhugaan jiru eessa jira ka jedhu haasa'ee jira. Ragaadhaaf akka nuu tolutti sagaleen jira. Kana hunda kontaakti goonee waan jiru imbaasii waliin haasofne itti gaafatamummaa na fudhata na galcha yoo jedhe san ofii itti gaafatama. Garuu dhugaan jiru kana jennee ittiin himna waan jiru ol beeksifnaa jechuudha. Rakkoon tokko hin jiru isin hin dhiphatina. Dhugaa jiru tokko lamaan jala buune akka nama tokkotti qulqulleeffannee dubbii qulqulluu riizaltiin isillee bahee jira maaliif akka duute akkamitti akka duute sun na bira jira ol baasuun barbaadu Hin waraqaan halkatti yoo namaa kenname waan kana sani jechuu dandeetta eenyus ta'ee eenyu gaafa waraqatan harka ga'e bu'aan isii kana yaa. Wanni an harkaa qabu bu'aan waraqatarra jiru sun tokko waan ta'eef akkaataa saniin hubadhaa dubbiin qulqulluun garuu yoo nu harka ga'e guyyaa boruu imbaasii bira dhayne akkaataa saniin waan jiru gabaasa isin goona isin dubbii kana miidiyaa irratti namoonni garaagaraa kallattii garaagaraa akka hin dhoofne isinis dubbii kana qabbaneessa nullee dubbii kana qabbaneessine waannan eenyus yoo ta'e warri mucayyoo tanaaf jedhee dubbatus warri fooloo baay'ifatu dubbatus bu'aan isaa tokko waan ta'eef akkaataa saniin nu eeggadha rabbi sodaadha. Asumaan ergaa kiyya kana yoo dhaga'e warri kallattiin taane naasa'us warri kallattii sirrii naasa'us bu'aa waan kanaa osoo hin beekin boruu ittiin salphachuu hin qabnu jechuu barbaada nagaan naa jiraadha. Ayyee galatoomadha. Tole garuu hanga isin waan hojiin tun dhumtu
ammaaf wanni irraa rakkataa jiran duraan kan eeggachaa turanii akka reefki biyyatti galuudhaaf qophaa'eetti amma ugguramee isiniin jee obboleessa keessanii galatoomaadhaan. Rashida har'a guyyaan har'aa kun maaliif sanbata waan ta'eef embaasiin banaa miti waraqaa san argachuu hin danda'an. Silaa odoo banaa ta'ee har'a silaa osoo kaleessa dubbiin achi poolis isteeshinii ga'uu baatee isaanis shakkii san keessa seenuu baatanii abbarraa qulqulleeffadhu nuu deebi jedhanii yeroo 18 narra bilbilan guyyaa har'aa jechuu poolisoonni an. So an irraan kaafne anillee kunoo akkuma isin argitan kana oolee jechuun liifirra oolee akka danda'amaa ta'e wanni qulqulluun ni jira. Kana yooma qulqullaa'ee bu'aa isaa arganne osoo haasofne. Bu'aan arganne akkas jechuu fedheeti bara. Akkaataa saniin Rashiidaa ta'e nu hubadhu. Walumaa galatti reefki ugguramee jira. Bakka hagganumaan fedhu. Kanuma kaniin barbaadu. Irra caalaa guyyaa boruu waan jiru nuti warra imbaasiitiif ifa goone dhukkubni abbaa yoo himate doktorri dawaa argata. Warri imbaasii waan kanarraa quban qabu mucayyoon akka fira hin qabnetti itti himamee ana kan barbaachisu ana ragaa guutuu qabaa imaaraataayitii qabaa ana fuudhee warraan ga'a jedhee waan beeksiseef isaan sanuma fudhatanii itti ka'a. Ragaa riippoortii wanti tasan amalaalaa akkas. Xulxullee ati gochi jirtu akkamitti boonta my goodness. Galatoomaadha. Aboo fayyaa argadhaa isin galatooma rabbi jazaa isin yaa deebisu ka jazaa deebisu rabbii tokkicha beekta isin hundinuu rabbiif jettaniiti dhugammaan haa baatu. Ijoolleen wajjin deemne bu'aa kana arganne jedhanii waan isin ifa godhan tokko hin jiru. Dubbii wujimbirii namatti buusu akka hin dubbanne bu'a qabeessa kataanu borga nama sa'a 8 walakkaadha. Okay. Galatoma dhugaatti galatoomadha. Lafa ofii keessanii fi yaaddan isiniin haa ga'u galatoomadha. Nutis kan barbaannu. Fayidha wal bira jiru. Galatoomaa dhugaa. Kaleessa galgala laphee keenna cabeen dhugaa. Waan bakka waan mituruma waan baay'ee keessa seeni dhugaa. Waan baay'ee natti dhaga'ame. Obboleeyyan kiyyaa warri Dubaay waan isiniin jedhuun qabu gaa. Mee maal koo isiniif ta'u mee maaluma isiniif ta'u akka hacee isinii isatti argamu kan karaa dharaarra hin deemne kan birriin homaa isatti hin fakkaanne kan firummaan gandummaan wanti takka isatti hin mul'anne Nuuraddiiniin naa jabeessaa shabaabni keenya kunoo kaleessa dheengadda sin dhabnee hadha sin harganne nu dhageessanii waan kana hojjechuu keessaniif sa'a keessan cabsitanii gaaza keessan balleessitanii yeroo keessan maa yoo rafan namni qaama guddata yoo rafte koo fayyaa argatta irrubuma yoo dhabde yoo rafte hojii yoo dhabde jechuudha. Wallaahi waan isiniin jedhu hin qabu bakkaan wuman jedhu nollaan galatoomaa isiniin jedha homaa nutti nimina homaa tukka amma waan takka irra geessanitti galatoomaa qofa isiniin jedha dhugaa kiyya akkan argadhe akkasitti waan hin beekuuf galatoomaan jedha bakka. Ayyee galatan namiin beektaa yeroo darbeerran turre sababa hojiitiif nutti hin tolle ture. Kanumatti hin argine malee waa biraa miti beeki. Guyyaa sadii darbanii dubartiin waan Nuuraddiin mataa keessa naa dhufatu jawwe. Itti dhiyeenya waan garaagaraa beekan ani itti dhiyeenyaan kan jira. Itti dhiyeenyaan kan hin dhageenyetu jira. Jawaar. Ooyyee. Aboo bakka kiyya bu'ito baabaa Nuuraddiin gijee tokko addaaf addaggee argadhu adda sana dhugaa rabbii. Dhugaa kana kan nuu qabasiisa. Hagamma kan nuu hojii faajisiisa dhugaa kana. Harraba hunda danda'ee. Wanni kiyya bu'ito. Naa dhungadho garaa rabbi naa dhungadho bakka kiyya bu'ito. Bu'ee eessi fiyya dhungadho. Dhugaa rabbi naa dhungadho. Eeshi bareeddu ko ganni. Halmattuu koo Habibti mee viidiyoon as fa'i si godha. Afaajii keessan afaajii faayidaa qabdu rabbiin godhee jiraadha Oromoon bakka cufatti bakka jirtan hundatti rabbi umrii sinaa dheeressu sinaa walaa jaalachiisu godhu akkana guujannu kaballeessi kabadee lameen keenya ta'eef suuta haa tarkaanfannu amma isaan deemaa jiranii hojiin bakka isii dhaqqabaa jirti. Hammeenyaa fi miti siifan haqarratti namuu cubbuudhatti akka hin deemne Abarashidaanis akkasumatti Jawween faanis Jamiilaanis
warri as keessatti dubbannee yookaan wajjin oollee bullaa mubaarakis tokko tokkoon isin himee waan hin dandeenye tuulamaa akkam jeetiin gannatiyyaa namoota hundi keessanuu maqaa keessan takka takkaan waan hin yaaminiif illee dhiifa manaa godhaa warran yaame wajjin rabbii fi hawaasa biraa qabdan wanni nu barbaachisu waan akkanaati. Hanga feene yoonii fi addaa wanni fagaate namni wal dhaqqaba bakkayyutti rabbiif galanne hagayu Oromoon lafarraa mul'anne hin jirtu. Biyya rabbiin nu facaasee baanee jirra ijoolleen biyya arabaa jirtu ammoo gargaarsa hedduu yaadaan bira dhaabbachuu qaroomsuun waan takka takka katti dhufe gartee dafanii abshaala tahanii dura bahuun irratti hojjechamuun feesisaadha deddeebinee miidiyaa kanarratti nutis ni dubbannaa hin dagatinaa namuu bakkatti dhalate nama biraa bakkatti dhalate wajji biyyaa bahe if beeksisaa yoo bakka biraa dhabdan biyya uttillee yoo nama keessa jirtan dawwaliin keessa jirtan Munir keessa jirtan dawwaliin asinaasa bilbila walirraa dhiyeessa galatoomii ani hanqanumaan isiniin jaa hin dagatinaa daataa wali qabaa daataa ammallee gun daataa jo namuu wal iyyaafadhaadha bilbilaa fi suuraa lafa jirtan manoota arabaatillee takka takka oguu hojii seentan lookeeshina darbaanuuf lookeeshina darbuun waan gaariidha beekadha as bakka akkanaatiin hojjedha shaari'a yoo qabaate shaari'a san lakkoofsa isaa barreessa ergaa namayyuutii miti namoota walitti dhihaatan kan deemee gabaasaa ijoollee biyya teessaniititti isiniif kannu sanbira yoo kute yoo Harargee taate Wallagga sibira jiraatte obboleettii teetite Wallaggaa san kanni isiin Harargee beetti siifitti kannitii jechuu nutillee waliif daddabarsuu qabna daataa an kanarratti hedduu takka diduu barbaada jabaadhaa galatoomaa warri karaa biraatiin shiraan wixxifattan waraqaa tana daftanii tolchitanii biyyatti geessuu barbaadan abaluu fi abaluu isiniin hin jiru harka keessan amma dachaafadhaa maaliif sabaa fi obboleeyyummaa tunu jidduu jira hiddaa fi hidaada walitti qabna cubbuun yoo buute waan jalaa bahaniin rabbiin namaaf godhaa adabnii fi waan gaariidha namaa dhaama an kanaan isiniin jaa mana biraatis babbantanii ajandaan godhatinaa ijoolleen teenya halkanii fi guyyaa xaarteeni agartan dukkana keessa makiinaa oofaa dhayite. No, Asani Abu Rashida, Asani, wanti kun babalachuu qaba Asani. Bilbileenyu. Akkas jechuu xiyyaa miti siifan. Haasawanii maaliif bayyanata namaa kanna nama arrabsanii nama waan qabanii waa jechuun hin danda'amu. Maaliif ifin sinjee hujiidha irraa dabsa. Nama biraa hijaa walitti heddummeessa. Sabni keenya akka wali bu'u waan hin feeneef suuta. Abu Rashida, atumaan itti. Rashida akkasi wanni jirtu. Atumaan sanuutii namarra keessan sab. Munir gaafi kana masirra jiraatedha. Eenyuun kan miutii nama godhu mee godha gadam Munir sagalee wacaa wayii tokko sibira jira. An dubbachuu fi miti wanni jaa nama haaraa ol seenaa jiraati. Waan irra keessan uummataaf ibsa jalaa ol dhufeemi kanaaf malee Abu Rashida ta'u ati ta'u namni tokko sifaan itti hima. Galata isaanii dhiyeessinee warran waliin hirriiba maal irra geessanii ibsaa fi dhaabar jalaa barreessaa jiranii komantii dubbisa maal irra geessanii maal irra dhume nama haaraa hedduu baay'ee dhufe. Elaa hundi keessa nu callisaa. Hui ruhee erga guyyaa sadiitii asaa baay'ee dhaggeeffataa jirra warras jala jirtan. Maalla ga'uu barbaadan haqni ba'ee jira haqa isaa guutuu immoo waraqaan nurka ga'u isinitti himna isinii galee haqni ba'ee jira jedhaati of amansiisaa bas anatti namantusaa ana siifan maal akka dana hin beektamiti bakka haqni ba'ee jira ammas inni lammaffaan immoo reeffi aggadamee jira akka biyya sana keessaa hin baane aggadamee jira nuti reeffi akka aggadamuudha abdiin keenya jalqaba galatooma. Sana booda amma eenyu taasaa madda olaabu achiin qoyyaa kalatti. Dhagaa isittani ma ishinaa jedhiti narraa fudhadhu ani si caalayyuu obsan qabu. Yani obsan qabu sirumaati akkasi galatoomii dhugaatti
waaqayyoon lafa ati deemtu fi lafa ati geesse